Toleegaan DV bara 2026 guutuu warri barbaadanii akkasumas fedhii kan qabdan adeemsa ittiin DV'n kun guutamu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Adeemsonni ittiin guutamu yookaan immoo duraa dubbisaa jalqaba akkuma asirratti argitan biraawuzarii keessan googilii haa ta'u kiroomii erga bantanii booda DV bara 2026 jettanii erga barreessitanii seerchi gootu asirra dhufuudhaan US Department of State.gov kan jedhu kun http dv program state.gov kan jedhu kana fayyadamuudhaan electronic diversity visa program kan jedhu kana hin banna jechuudha. Kana kilik goonee yeroo bannu akkuma kana banneen kan argannu fuula DV kana irratti guunnuudha. Websaayitoonni biroon jiru garuu ilaaluudhaan electronic diversity visa program kan jedhu kana DV program.state jalatti kan nu dhufu kana kallattumaan warra kaan bira dabarree begin entry kan jedhu kana bira dhufnee kilik goona jechuudha. Isarratti erga kilik goonee booddee gara kanatti nu fudhata. Asitti barreeffamni gurraachi nuuf kenname kun jira. Daqiiqaa 30 keessatti xumuruu kan qabnu ta'uu isaa asii ilaallachaa. Barreeffama kana 4VBBNT kan jedhu kana galchina jechuudha. Sa'aatiin keenya kan nu kenname taa'ima laawudiin daqiiqaa 30. Barreeffama gurraacha kana erga galchinee booda submit jenna. Submit irratti kilik erga goonee booda gara isa itti aanutti haala kanaan nu fudhata jechuudha. Egaa yeroo kanatti fuula kanarratti kan argannu first name, last name, middle name kan tartiibaan hin jirre kana arganna jechuudha. Fakkeenyaaf first name gidduu jira. Maqaa kee yookaan maqaa nama DV guutuu sana jalqaba irratti barreessinaan dogoggora ta'a jechuudha. Qubee gurguddaadhaan. Last name kan jedhu irratti maqaa ofii barreessuun hin ta'u. Fakkeenyaaf nama maqaan isaa Damee jedhamu kan guutaa jira. Dameedhaaf yeroon guutu maqaan isaa Dameedha. Maqaa isaa last name yookaan middle name irratti kanan barreessu yoo ta'e wal jala darbaa jechuudha. Kanaafiyyuu first name, last name, middle name kan jedhu ilaallee sirriitti guutuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kana haala kanaan middle name irratti middle name, last name irratti last name, first name irratti first name guutuun dirqama ta'a. Isa kana sirriitti osoo hin dogoggorin ilaaltanii guutuu barbaachisa jechuudha. Akka afaan Oromoo yookaan akka biyya keenyaatti tartiibaan kan hin jirre ta'uusaa hubachuudha. Lammaffaa bira gaafa dhufnu jeendariin meeliidha. Meelii kilik goonee akka kanatti bira darbina jechuudha. Haayilaayit nu godha fiimeelii bira nannu. Barsiideetti bira yoo dhufnu osoo hin dogoggorin guyyaa kan irraa eegalu ji'a manzii osoo hin dogoggorin guunna jechuudha. Fakkeenyaaf manziin 12 irratti xumurama waan ta'eef lakkoofsa 12 ol jiru yoo guunne dogoggora ta'a jechuudha. Lakkoofsa 12 gadi jiru keessaa manzii kan keessa dhalanne birzideettii kan ofii keenya irratti guutuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf 18 yoon jedhe manzii irratti 18 hin jiru. Manzii irratti lakkoofsa 12 gad ta'e ta'uu qaba osoo hin dogoggorin. Dursa ji'atu guutama, ji'atti aansee guyyaatu guutama, guyyaatti aansee bara guutama. Guyyaan isaa 22 jechuun hin danda'an kan nama kanaan guuta waan ta'eef bara 1992 gaafa guyyaa 22 ji'a 11ffaa yookaan immoo Juulaay 11 dhalate jechuudha namni kuni. City where you were born kan jedhu fakkeenyaaf Mojootti dhalate mucaan kuni. Magaalaa itti dhalattan guutuu jechuudha. Magaalaa itti dhalattan guutuu yoo baadiyyaa ta'es bira darbuu hin danda'ama. Adaamaatti jijjiiruuf magaalaa yoo dogoggortan jijjiiruu hin danda'ama. Birsitiin hin jiru jennaan birsitii Annaawwan jettanii kilik gochuun hin danda'ama jechuudha. Annaawwan irratti. Adaamaadhaan guutee bira darbeera. Country where you born Itoophiyaatti yoo dhalanne Itoophiyaa, biyya alaatti yoo dhalanne biyya eligible ta'e guunna jechuudha. Country of eligibility for DV program inni kun biyyi keenya eligible waan ta'eef
asitti yeesiidhumaan bira dabarra jechuudha. Select gochuun rakkannu. Interaant photograph asitti footoo keenya kan yeroo duraa viidiyoo duraa irratti ulaagaa isinii hojjetame sanaan kan qophaa'e choose new photo jennee kompiitara keenya irra fileeshiidhaan kan keewwanne yookaan kompiitara keenya irraa kan qabnu fakkeenyaaf kan deeskitooppii irra kaa'adheen jira. Dhufnee isa galfanna jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo asii optional kan jedhu kana footoo bifa kanaan fidee asitti galcheera jechuudha. Erga footoon kun galee booda footoon kun dogoggora yoo qabaate dhumarratti inniyyuu diimaa godhee mul'isa. Change your photo jedha. Footoon JPG yookaan immoo extensioniin isaa JPG ta'uu baannaan inniyyuu nutti hima. Yeroo sana sirreessuu hin danda'ama. In case of optional kan jedhu kun adireesiidha. Adireesii optionaalii guutuun dirqama miti. Garuu adirees laayiniin Adaamaa ergan jedhee booda fakkeenyaaf Gooroo jechuu nan danda'a qoodduudhaani. Garuu Adaamaa jedhees dhiisuu nan danda'a. Garuu Adaamaa City Administreeshinii keessaa eessa jechuudhaaf akkuma mattaawoqaa yookaan immoo waraqaa eenyummeessaa kan biyyaalessaa kenname irratti hundaa'uudhaan guutuun hin danda'ama. Adaamaa Koomaa Boolee jechuu dandeenya. Adaamaa Booleen jira. Adaamaa Gooroo jechuu dandeenya. Akka kutaa magaalaa keenya biratti dabaluun hin barbaachisaa. Yoo dhiisnes rakkoo hin qabaatu. Adaamaan naannoo miti waan ta'eef optionaalii isteetii gajjallaadhaan qabna. Sitiin keenyas adrees laayiniin keenyas Adaamaa yoo ta'e rakkoo hin qabu. Iddoo biraan garuu naannoon fakkeenyaaf Dirree Dawaa, Finfinnee, naannoleen magaalaas naannoos ta'an akkaataa kanaan guutuu asitti isteet Oromiyaa guunna jechuudha. Poostaal koodii no poostaal kood jennee bira darbuu dandeenya. Yoo poostaal koodiin jiraate warra Finfinnee fa'aa jiraatu 1000 akkas poostaal koodiin beekamaadha. Magaalaa Adaamaatti garuu poostaal koodiin perfektilii naawwan ta'e no poostaal kood jennee bira darbuu dandeenya jechuudha. Haaluma kanaan biyya adireesiidha. Inni dura biyya keessatti dhalatte, inni kun immoo adireesii bakka amma jirtudha jechuudha. Country where you live today. Eessa jiraachaa jirta? Eessa akka jiraachaa jirtu guuttaa asitti yookaan immoo asitti guunna jechuudha. Itoophiyaa jirra taanaan Itoophiyaa, biyyoota eligibilii hin taane keessa jirra taanaanis rakkoo hin qabu. Garuu biyya keenya guunna. Foon nambariin opshinaaliidha. Adireesiin yoo barbaachisaa ta'e lakkoofsa bilbila keessanii asirratti guutuu dandeessu. Iimeeliin garuu kunoo asirraa ani iimeelii kanumaan dura qabu kan nama sanaa asirratti iimeelii sana galchuu nan danda'a. Iimeelii keessan kan dogoggora hin qabne sirriitti ilaaltanii irratti galchitu jechaadha. Sadarkaa barnootaatiin wal qabatee asii wantoonni baay'een tarreeffamanii jiru. As keessaa yeroo diiviin sun deebi'u carraan diivii sun isiniif ba'ee erga isin qaqqabee booda dookumentii harka keessanitti argamuu danda'u guutuu qabdu asirraa piraayimarii school only, high school degree maal kan jedhu kun kan dookumentii isaa dhiyeessuu dandeessan ta'uu qaba jechuudha. Isa kana beekuun dirqama. Haala gaa'elaati kuni 13ffaan fuutanii maalirra akka jirtan yoo fuutaniitu ta'e kana ilaaltanii as keessaa guuttu. Kan hiikee, kan fuudhee wajjin jiru, kan lammii biyya kamii fuudhee maal asirraa ilaaltanii guuttu. Unmarried dheeraa waan ta'eef hin fuune jechuudha kan mucaa kana. Number of children 0 jettanii guutuu dandeessu, bira darbuu dandeessu. Erga xumurtanii continue jennee gara itti aanutti dabarra jechuudha. Kana hundumaa guunnee erga xumurree continue jennaani. Continue erga jennee booda paartii 2 irratti kan guutaa turre sana tokko lamaan nuuf fidee qayyiidhaan yookaan diimaadhaan wanta agarsiisan jiru jechuun sirriitti wanta hundumtuu guutameera jechuudha. Yoo dogoggorri soo jiraate something went wrong jedhee dogoggora hin agarsiisa diimaadhaani. Amma haala milkaa'ina qabuun xumurree jirra. Kun asitti maqaa first name, last name, middle name guunne jira. Genderiin, birthdatein, November kan jedhu asirra jira. Kaantiriin wanti hundumtuu wanti nu guunne asitti nu mul'ata jechuudha. Dogoggorri uumameera yoo ta'e as keessaa ilaallee paartii waaniitti duuba deebinee gootuu paartii waan kan jedhu kana kilik goonee sirreessuun hin danda'ama. Dogoggora sana irra deebinee keessaa guyyaa dhalootaa dogoggoruu hin qabnu.
Egaa sirriidha taanaan submit jenna asirratti kilik goona xumurre jechuudha. So submit gaafa jennu DV 2026 submission confirmation interreceive jedha success jedhe taanaan xumurreerra jechuudha. Kun akkuma sitti mul'atu interant name, confirmation number, years of birth, digital signature asitti kan jedhu hundumti nu dhufee jira jechuudha. Digital signation confirmation numberiin keenya kunooti. Egaa printi goonee harkatti qabachuu qabna osoo biraawuzarii kana hin cufin fuula kana printi godhanna bakka kana dhufne printi jenneeni pdf'dhaan seevii godhannee kompiitara keenya irra kaawwachuu dandeenya, iimeelii keenya irra kaa'achuu dandeenya. Printi jedheen jira pdf'tti jijjiiraan jira jechuudha. Amma printi ergan jedhee deskitooppii keerra yookaan kompiitara keerraa eessa keessa jedhee na gaafateera. My document or document jedhee ergan filadhee booda document C ergan filadhee booda maqaa kennuufiin qaba. DV my DV jechuu nan danda'a. My DV 2026 jechuu nan danda'a jechuudha. Jettanii ooma barbaadaniin seevii gootu waan ittiin yaadachuu dandeessaniin gaafa seevii goonee raawwannu kana cufuu dandeenya rakkoon qabu jechaadha. Xumurreerra confirmation koodiin keenya yookaan nambariin keenya jira. Cufnee bannee ilaaluu dandeenya bakka itti seevii goonee dookumentii keessatti seevii godhe waan ta'eef isa bannee ilaalla. Fakkeenyaaf kan koo dookumentii nan banaa biichi ta'e. Dookumentii ergan banee booda my DV program jedhee 2026 jedheen barreesse kunoo pdf'dhaan naa baaseera jechuudha. So asirraa pdf kana irraa confirmation numberii copy paste gochuudhaan yeroo DV'n deebi'u riizaaltii ittiin ilaallachuu hin danda'ama jechuudha. Maqaan guutuun confirmation numberiin informationiin barbaachisu hundumtiyyuu as jira jechuudha. Yeroo DV'n kun xumuramee riizaaltii isaa ilaallannutti asirraa dhufnee copy paste goonee riizaaltii keenya ilaallanna jechuudha. Galatooma, sabiskiraayibii, laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa. Thank you. Goodbye.